lafaa bara bara argitee jirti waan isii akkana qabe gooftaa gooftaa isa kan laale waan akkana isii qabee karaa waaqayyo guddaan maltu isii akka qabe naaf hin galleen isin beeku dhugaadha waaqayyo dalla kana namni beekta waaqayyo bira dhaabbadha madara waaqayyo waliin jira waan biraan Hai jireenya biyya ormaa hin nyaannan nama nyaatti. Mucayyoo asirra viidiyoo ishee agartan kana akimii mana akimii keessatti mucayyoon kun akkuma anaa akkuma si'ii nan hojjedha jettee biyya Joordoon deemte. Biyya Joordoon keessatti immoo akka odeeffannoo haasa'aa jiranitti mucayyoo kana kan lafaan oofti madaa'ame isheetutu fooqii sadaffaarraa gad darbee jechaa jiran. Waaqayyoon ishii haa maaru. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Jireenya fi du'a jidduu jirti mucayyoo kana adaraa namni beektan mucayyoo kana gargaara adaraa keessan keessattuu warri Joordoon jirtanii akkasuma baasiin Joordoon jirtan adaraa mucayyoo kana gargaaraa nyaannan nama nyaatti carraa keenyas waan akkana godheef hin beeku shamarran keenya bakkuma hundatti dararamaa jiru keessaayyuu Joordoonii fi immoo Saawudiin akka malee ijoollee keenya dararaa jiranii dararaa hedduu irra gahaa jira ijoollee keenya jechuudha bara kana keessaayyuu ijoollee aaddisii dhuftan adaraa keessan of eeggadha adaraa keessan karaa deemtanii fi namarraan deemtanii illee beekadha akkasuma yoo isiniif hin taane illee ta'e dafaatii bakka san iyyadha yoo moobaayilii qabaattan ta'e dafaa iyyadha akka mana san isin baasan wallola qabaattan jechuudha hedduu nama gaddisiisa hashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenyisiniif haa ta'u akkam jirtu ana bulettiin keessa nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoon jecha egaa warroon chaanaala kee afaaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'ay egaa akkuma viidiyoo irratti argitan obboleettiin keenya biyya Joordoon keessatti madaamtu fooqii sadaffaarraa gad darbee jechaa jiran. Dhugaa akkasuma obboleettiin keenya cinaa jirtu sagaleen ishee sirriitti hin dhagahamu garuu gargaaraayii namoonni mucayyoo kana beektanii cinaa ejjedhaa Oromoo koo cinaa ejjedhaa mucayyoo kana akimii keessa mana akimii jirti mana akimiitii baasaa mucayyoo kana jechaa jirti mucayyoo kana akka yaallatan akkasuma yaaluudhaan akkasuma biyya mucayyoon kun galtee akka maatii ishee biratti yaallam godhamuuf waaqayyo ishii haa maaru waaqayyo ishii biraa eejitu dhugaa hin nyaannan nama nyaatti. Mucayyoon kunis akkuma anaata akkuma si'ii nan dalagadha jetteeti malee wanta kana narra gahamti miti garuu ijoolleen keenya hedduu dararamaa jira maaliif ta'e garuu carraan keenya hunduma teenya hin dalagannee jiraannas yoo jenne mirga hin qabnu biyya ormaa keessatti maali garuu carraan keenya maali lammiin Itoophiyaa kana maaliif carraa keenya akkana nu godhe dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa keessattuu immoo warra akkana gochaa jiru warra imbaasiin biyyaa kun hundi isaaniitu imbaasiin Itoophiyaa wanni Itoophiyaa maqaadhaatiin hundi isaaniitu warra garaadhaaf jiraatu malee warra namaaf yaadu takka hin agarre jechuudha isaan garaa isaanii qofaaf jiraatu malee lammii ofiitiif kan jiraatan hin agarre jechuudha hedduu ijoolleen keenya kan dararamaa jiru akkuma isin jedhe keessattuu immoo Saawudii fi Joordoon keessatti akkasuma Beeruut dabalatee hedduu dararaa irra gahaa jira ijoollee keenya adaraa keessan dafaa iyyadhaa maaloo obboloota koo lubbuu keessan baraaraa laaftii dafaa iyyadhaa gaafa rakkinni tokko manni tokko siin taane akkuma seentanii iyyadha akkuma seentanii iyyatadhu akka miidiyaa irratti dafanii si baasan adaraa keessan lubbuu teechanitti faradinaati yoo mucayyoon kun garuu afaan akka jechaa jira madaami darbaa jira fooqii sadaffaarraa gad darbite jechaa jirani nuti humbee nu biran jirru murteessu waaqayyo haa murteessu yoo ofiifis kan of darbite ta'e yoo ishiis kan darbite ta'e waaqayyo haa murteessu beekuu hin dandeenye garuu ofii keessanii gizee aartan waan tokko lubbuu keessa irratti faraduun deemina dafaa iyyadhaatii miidiyaa qabda irratti iyyadhaatii namni isinii birmataa yoo waan gootu dhabde sekendii 30 dafii waraabite iyya du'aan jiraan ajjeesaa jiru jedhiitii miidiyuma qabdu irratti gad dabarfadhu namni si dhaqqaba Oromoon bakka hedduu galaana waan ta'eef kanaaf obboleewwan koo adaraa keessa waan lubbuu yoma aartan waanuma lubbuu teechan baasu biyya ormaa keessatti ofiin hin fiiganaa jechuudha ijoollee baay'een kan lubbuu isaanii baasan baay'ee jira kan of darban baay'ee jira kan immoo isaaniin olalanii waan biraaf godhan baay'eetu jira lubbuu teecha irratti faradinaa lubbuun teechan akka baatu qofa iyyadhaa dafaati jechuudha innaa waaqayyoon obboleettii keenyallee ishii haa maaru akimii jirti amma namni mucayyoo kanas beektanii gargaaratii akka biyya keessattuu warri Joordoon keessa jirtan namni gargaaruu dandeessa mucayyoo kana cinaa ejjedhaa dhaqaa laalati waan furtee tokko kennaafi adaraa keessan dhugaa waaqayyo yoo ishiinis darbite ta'e yoo immoo ofiif darbite ta'e akimiin immoo addaan hiika jechuu waan hundumaayyuu addaan baasa waan ta'eef kanaaf adaraa keessanii adaraa keessan keenya silaayyuu namni namaa mirmatu hin jiru yoo waaqayyo nuu mirmate malee dhugaa waaqayyo jechuudha nama yookiin mootummaa qabnaa mootummaa nuu mirmatu imbaasiin birrii nurraa qorbee biyya kanaatti nu gatee asitti nu dhiisa jechuudha akkuma argaa jirtan obboleettiiwwan yeroo darbe engaddarratti hojjennellee asitti darbanii raa'atanii mucayyootallee reeffa ishii bakka ishii bakka namni ishii gaafatu dhabame of ajjeesee aniin dhugaa waaqayyo jechuudha
ijoollee hedduudha kan reeffi isaanii biyya kanatti dhabamaa jiru. Namni mirmatu dhabamee jechuudha. Yoo xiqqishuma madaamni dhabololanii of ajjeesisin jetti warri biiroollee gaafatetti bilbiltu. Akka mucayyoon hin gadda sagalee irratti hojjedhe san irratti jechuudha. Imbaasitti bilbiladhee naan of ajjeesinaan jedhanii jette. Akkuma isaan agartanii jirtan. Isaan birrii qofa malee Omaanonni lammii keenyaaf naan tokko hin jiru jechuudha. Adaraa keessan keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirru hundi keessaniyyuu sagalee olii taati akka mucayyoo kanallee gara biyyaa galchan akkasuma wanta isheen immoo lafaa dhoofte illee akka beekamu yoo ishis ta'e yoo naamishiitis ta'e adaraa keessan isiniin jedha obboloota koo hundumti keenya akka itti baanu beenna malee akka itti gallu hin beennu waaqayyoon harka isaa kooloo isaan dura haa qabatu nagaan biyya keenyatti nu haa galchu maatii keenyatti kan dhoobatan maatiin keenya jechuudha nagaan itti nu haa galchu wanti hunduu duuta ta'ee jireenya ta'ee wanti hunduyyuu biyya ofiitiin tola gammachuun biyya ofiitiin tola eenyumtuu alaguma wanni si naawwan tokko hin jiru dhugaas hin alagaan alaguma eenyumaayyuu kasii naawwan tokko hin jiru jechuudha amma nutti fakkaata eeyyeen akkasitti nutti fakkaachuu danda'a garuu alagaan alaguma jedhee haaceen wanna alagaan si naawwan tokko hin jiru jechuudha alagaan diinuma sitte jechuudha kanaaf adaraa keessa walii mirmadhaa isin lamaa isin warri keessattuu biyya ormaa jiru kuni jechuudha atis anis walii mirmachuu qabna sagalee walii ta'a hundi keessanuu viidiyoo kana bakka argarteetti sheerii godhadha waan qabda irratti hojjetadha irratti haasaate irratti hojjedha akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya waaqayyo obboleettii keenya sarka diinaa keessaa ishee haa baasu waaqayyo ishee haa fayyisu eeguu baanne baran